Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo App. Alhamdulillah yani nagakoot nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakki jirtan maratti nagahu. Daawwattootan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti iccitii feesbuukaa keessaayin waan afur waan hedduu takka isin faayyadu isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dirqamadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kliik itti godhaadha achi booda all fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa iccitiiwwan arfan feesbuukii keessanirra jiran baruudhaaf feesbuuk keessanirra galtanii sarara sadii irratti kilikni gootu. Achi booda sara gad buutanii seeting in the private kan kilikni gootu. Seeting kajoon kilikni gootu. Awwala irratti reaction kajoon jira irratti kilikni gootu. Kuni waan isin post gootan namni hagam akka laayikii isiniif godhe akka argu yoo hin barbaanne jechuudha tana oonii godhuu dandeessu jechuudha isin galee. Fakkeenyaaf waan isin post gootan sanirratti jechuudha namni hangam akka laayikii isinii godhan akka namni biroodhaaf beeku akka hin barbaanne yoo hin barbaanne tana oonii godhuu dandeessanii. Itti aanuudhaan yeroo tokkoof duubanii deebitanii ammallee silatti meediyaa kajuun jira irratti kilikni gootanii asirratti akkuma argaa jirtan on mobile data and wifi kajuun jira jechuudha. Asirratti raayitiin tuni banaa jirti jechuudha. Tuni maali jettanii yoo na gaafatan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo Facebook keessan keessa deemtan jechuudha viidiyoon ofiin automaatikaalii taphatuni jira jechuudha isin galee osuma Facebook keessan keessa deemtanii osuma isin irratti dha'een jechuudha ofumaaf automaatikaalii viidiyoo suni play ta'ee taphata jechuudha yookiin ammoo dalaguu eegala jechuudha. Ta'an amma ofirraa viidiyoo amma yeroo Facebook keessan keessa deemtan san ofiin taphatu san yookiin ofiin play ta'u san ofirraa cufuudhaaf as jalatti never auto play videos kajuun irratti daa'imman ni bantu jechuudha isin galee. Amma booda yeroo Facebook keessan keessa deemtan viidiyoon ofiin hin taphatu jechuudha isin galee. Ammallee yeroo tokkoof duubatti deebitanii ammallee as jalatti direct mode kajuun jira irratti kilikni gootanii kun immoo addeenyi shaashaa kana jechuudha direct mode gootanii fayyadamu jechuudha yookiin gurraachistanii jechuudha isin galee. Haala kanaan gurraachistanii fayyadamu jechuudha isin galee. Haala kanaan yoo on dira keessan haala kanaan direct mode kun isiniif gurraacha'ee ija keessaniif illee baay'ee tokko barbaachisaadha. Yoo direct mode kanarratti fayyadamtan hedduu tokko isin fayyada jechuudha. Itti aanuudhaan yeroo tokkoof duubatti deebitanii ammallee as jalatti gadi buutanii as jalatti dhuftanii as jalatti leekooshin jettu ni jirti irratti kilikni gootu. Achi booda haayikoonii sitiin kana kilikni gootu. Achi booda tana ofii gootan jechuudha. Haala kanaan cufuu qabdan jechuudha tana. Lookeshinii Facebook keessanii ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Kun barbaachisaadha. Itti aansuudhaan piroofaayilii Facebook keessanii akka namni gonkumaayyuu bilbila ofirratti seefii godhuu hin dandeenye qollofuu dandeessan jechuudha. Hatta iskiriishuutillee akka kaasuu hin dandeenye jechuudha isin galee. Suuraalee garagaraadhaa yeroo piroofaayilii Facebook irra kaa'atan suuraa isin kaayyatan san akka namni gonkumaayyuu buusuu hin dandeenye akkasuma iskiriishuutillee kaafachuu akka hin dandeenyetti qollofuu dandeessan jechuudha isin galee. Innis akkamii profailii suuraa keessanii irratti kilikii gootanii achi booda as jalatti view profile picture kajuun irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif guddata jechuudha. Amma tuqaa sana kilikni gootu ammallee as jalatti edit private kajuun irratti kilikni gootu achi booda see more kajuun kilik gootu achi booda only me gootu jechuudha isin galee. Achi booda akkaaf duubatti deebitanii egaa daawwattootan kiyyaa iccitiiwwan arfan Facebook keessan keessa jiran kana turan jechuudha. Barumsi keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoon keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.